Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtanitti sin dhaqqabu. Egaan odeeffannoo ganama kanaa qabannee isiniif dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya. Egaan rokkeettiin har'a darbatamee jira. Rokkeettiin darbatamee saar'a gama Itoophiyaarraa Eertiraatti tarkaanfatee jira. Rokkeettichi hojiinsaa gama Asmaraatii fi gama Bahar Daar kana malee hin darbatamu na fakkaate. Qiyyaasiin isaa yookaan immoo warri tolche sun akka waan Asmaraa fi Bahar Daar bicha irratti tolchanii rokkeettiin kun yeroo hundaa Bahar Daarimaa fi Asmaraadhaa har'a taraan deebi'ee Asmaraatti deebi'ee jechuudha. Egaan daawwattoota keenya haleellaa edda ta'ameen haleellaa gurguddaa Eertiraan magaalaa guddittii Asmaratti dhukaasa gurguddatu dhageessifamaa ture. Innis akkuma beekamu Eertiraan diina biraa sa'a ammaa kanatti hin qabdu waraanni TPLF kan darbate ta'uun ni beekama. Hamma dhuma xumura qophii kiyyaatti yoo na waliin turtan odeeffannoo kanaa fi isa guutuu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Isa qofaa miti doktora kabajaa aartist Alii Birraa akka dhukkubsataa ture ni beektanii hololli soobaa galgala irratti deemsifamaa ture holola akkamii akka ta'e ifatti isiniif ifoomsina amma dhuma xumura qophii kiyyaatti na waliin tura jedha. Egaan TPLF maraatetii jirti dubbiin akka mootummaan bilisiginaa dubbatu sanii miti dubbiin hamaadha. Jirri dhugumatti konfidensii qabaatuun isaanii akkamitti barama beektaa? Namni tokko yoo onnee hin qabaanne yookaan immoo yoo dandeettii hin qabaanne nama walii wal lolu san dhiisi, nama ollaa dhawwiisi, nama walii wal lolu san iyyuu laaffifatee lolaan sila. Garuu jarri konfidensii ofitti amanamummaa cimaa waan qabaniif mootummaa tana tuffatanii maal abbaa ishii fiddeedhanii mootummaa Tigraay waahila Abiyyi kan ta'e Asmaraa deebi'anii daaraa godhaniif jechuudha guyyaa kaleessa sodaa tokko malee. Guyyaan ittaan ummootu Bahar Daar mataa jenna. Amma bari numaayyuu tilmaamuu dhiifne irra kana booda maaliif? Bahar Daar, Asmaraa, Bahar Daar, Asmaraa rokkeettiin isaanii achi malee hin bu'u jechuudha. Ammallee buufatuma dha'anii baay'isawee rokkeettiin isaanii kun waan natti toluun keessaa lubbuun galaafatu. Lubbuun galaafatu qabeenya barbadeessa. Qabeenya waan akka kaampii waan adda addaa kana barbadeessa kan darbatame guyyaa kaleessa Eertiratti. Rokkeettii lama ture rokkeettiin lamaan Eerpoortii yookaan buufata xiyyaara Asmaraa guddittii akka rukutetu dubbatama. Mootummaan ibsa baasan jiru yaa mootummaan wayyaanee akkuma beekamutti erga rukutee booda yoo barbaade irra guyyaa ibsan baasaa tarkaanfii barbaachisaa fudhannee jirra jedha. Kanarratti mootummaan guyyaa kaleessa sa'aatii 72 kenneefii jira. Sa'aa 72 booda Tigraay tana niin barbadeessa yookaan immoo Asma maali magaalaa guddittii Tigraay maqaleen barbadeessee warningi kenne gaafa jarri rokkeettii akkana darbattee Tigraayin Asmaraa dhooftu kan ammoo hirrifatan jechuudha. Waraanni iyyuu rifatee duubatti deebi'a. Dubbiin akka afaanii san ta'an jirtu akka yaadetti mootummaanis akka dhaadataa jiru san waan godhaa jiru natti fakkaatu. Maaliif lafa kiiloomeetira 7 jechuun gaafa miilan deemte sa'aatii takka qofa jechuudha. Deemsa sa'aa takkaa qofa kan hafu hanga ammaa turuun isaatu maal argisiisa? Baay'ee ulfaata jechuudha. Inumaayyuu ani jarri bakka kiiloomeetira 7 hafte san bakkuma san iyyuu hin jiran ni jedhu shakkii qaba. Maaliif? Jarattiin badduudha duuban as deebitee itti shaaddi jechuudha duubanii mooyaa cimaa qabanii hin jarjaran. Waan TPLF waan ajaa'ibaa deeggaruufi miti amala isaaniirraa isinii hima. TPLF hin jarjartu. Tasgabbooftee waan namni odeessu kanatti deebii hin kennitu. Waan ofii barbaadde waan konfidensii keessa jirtu. Gartee namni tokko immoo odoo hin injifadhe jedheetiniin ofitti namanne waan adda addaan balleessu. Jarri teettatuma abboo rokkeettiin tolee fi biyyuma tokko teettee biyya tokko dhufu. Biyyuma tokko teettee biyya tokko dhufu. Innaan konfidensiin jarri qabdu baay'ee sodaadha. Nuti TPLFiin kan ijjiba finjii fuuldura isii dhaabbannu gaafa jarri Finfinnee irratti darbatan qofa. Kasanirra hafe waa'ee isaanii waliif himuu achi nuun galchuu jechuudha. Barbaaddu baay'isawee waraansa ta'amaa jiru kana keessatti Oromoon hanga tokko boqonnaa qaba. Boqonnaan inni qabu inni waraanni tukuratiin isaa yookaan immoo yaadni isaa kallattiin isaa gara TPLF deebi'ee jira gara keenyarraa jechuudha. So kanaaf hanga tokko dhumaatiin Oromoo irratti ni dhaabata jechuudha gama waraana adda addaatiin. Aga tokko yoo poolisummaan Oromiyaa ganda keessa ijoollee ariitee reebde malee. So haalli amma biyyi keessa jirtu haaluma hammaachaa ka deemu malee hir'achaa ka deemu argina. Gaafa guyyaa tokko bultee jette bakka tasgabbaa jira homaan jedhu jetta mootummaa dhima fachaa. Gaafa guyyaa lammataa bultee ribaa kaatu balaw taankii balaw rokkeetti Tigraay daaraa badaakuu hin dhoofne nun ilaallatu nuyi miti jettu waan ajaa'iba.
tarkaanfii barbaachisaa warra nu balleessuu barbaannu dursinee irratti fudhannee jirra jedhan. Bar konfidensiin maali maqaan isaa namicha Geetaachoo Raddaa Moluusan. Geetaachoo Raddaa kanatti tiivi warra ba'e እኛን ለማጥፋት የሚሄዱን ኃይል በሚያስፈልገው መልክ አደምስሰናል። ለበረከና አሳሰኑ ሱታ አሳለ ደብረ ጽዮንሞ ይሄ አብይ አህመድ የሚባል ሽፍታው እኛን ለመወጋት የሞከረው ሙከራ አልተሳካለትም። እኛ በቅድሚያ ምላሹ ሰጥተናል። ለበረቦ አኪሳን ታሳን ተቆዩ ኑማዩ በቃ አንጅራሚ አሜሪካዊ ወይቶፍ ጎደኒ onneen isaanii fuulii wayitanii onnee akkasii yaa Oromoodha onnee akkasii kenni yoo nu jaallatte onnee akkasii fi waraana akkasii nu kenni dhabama isii goona warra akkatti nu caccabsite sana garuu ka hin jiru Oromoon tokkummaa hin qabnu meeshaa kana waliigalleetu hin bitannu warra hidhateeyyuu hin hiikkachiifna barra koon kenna ka hidhateeyyuu hiikkadhu qabsoon karaa nagaatiin malee hin taatu bosona galuun hin taatu meeshaa mana qabatuun hin ta'u ulee gaarii mana hin qabnu dhugaa dubbanne maali kun haqaamii namni kenname laali gaafa gabaaba ulee qabateen bahu harka qullaa ba'a. Jarri saafataa akkasiin beektu shugguxii boombii kilaashii gabareen isaaniin tokkos dubartiin isaaniin tokkos dhiirri isaaniin tokkos daa'imti isaaniin tokkos rakkoo teeknikaatu nu mudate ifaan nurraa bade nu uf golchaa soo xiqqaa guddaan isaanii tokkaashidha jechuudha. Oromoon hoo warra akka tasaa waraana seenii fi warra woboo keessa seenii yoo taate malee xiyyitiin maal akka taate ka bifa isii hin beeknetu jira. Xiyyitiin akkamii akka taate. Kilaashiin kun maqaa meeqa akka qabu, kan meeqa akka nyaatu, akkamitti akka tokkos wanni irraa beeknu tokko hin jiru. Kun hanqina kenna. Fedhu nama hinaafsifti. Silaa Oromoonis humna akkasii qabaattee hanga dhuma jiruu kanaatitti silaa gabrummaa jalan ta'en. Wanni har'a gabrummaa jalan nu darbe maalinni wallaala kenna, hidhachuu dhabuu kenna, ka hidhate akka diinatitti ilaallee hiikachiisuu kenna. Kun hanqina guddaadha jechuudha. Osoo danda'ame amma warruma abaa'oo jedheetiin bosona jiru kana isaanumayyuu jajjabeessine bar silaa jarri jiraatu baatte amma maqaa jaraatti nuyi bar oduu waraannu nuti dhufuu baatte nu sodaatanii hin callisanii dubbatan. Waanuma jarri qofti jirtuuf Oromoon oonagiin qaba. Oromoon abaa'oo ka jedhamu qaba. Oromoon nu adamassasan hundiisu yaan. Kama homoo hin jirre kana hagoo tokko yaa hin jiranii. Innaa silaa isuma jajjabeessine jaraayyuu yookaan immoo hidhannoo addatti akkuma gandaatittuu dho'isaan dhoobitanne gaariidha. Maaliif guyyaa akka kanaa guyyaa xooriin namutti baname guyyaa lolli adda addaa nutti baname silaa hin qolannan ture garuu har'a ulee ittiin qolannu hin qabnu tooftaa ittiin qolannu hin qabnu gabroomne jenneetu mayyina dhagaadhaan karaa cufuu makiinaa namaa cabsuu maalii jechuu kana kan beeknu hiriira harka baasu maalii kana kan hin baafne jechuudha walumaa galatti kan hin bilisoomsines kan hin baasnes kanarra jirra soo rakkoo teeknikaa ifaan irratti badeefnu of kolchaasanii jenna. Yeroo bira ajandaa bal'aadhaan walitti deebina ammaaf baay'ee isinitti hin dheeressu reedii adamtuu fi namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan saabskraayib gochuu maatii keenya ta'a qophii ittaanu kan waliin turtan abdii isinii qabna nagayaan.